mootummaa naannoo Harariitii fi uummanni Somaalee daangaa akka waliin qooddachaa turan fi wanti inni ibsu uummanni Oromoo akka gartee babal'atee gara naannoo Harariitti gafface. Koreen teeknikaa hundeeffamee kitaaba immoo akka maxxanuu godhe hordiin. Ni beekaa jechuun waan achi keessa jiru hundaa'u. Ajaja isaatiin kallattii isaa pirezidaantiin isa kanneen inni gabbuusee waan kana raawwachiisa. Biyya tana nu ijaare hanga carcaritti hanga cinaaksanitti Carcarees. Harargee lixaa. Lakka hawwiin hawwii fagoo. Waan jetteef gaanitti hin gaafatamu uummanni duraan dubbii ta'e gurra qabee fiigaanii fi irraa muranii haa walii erganii fi isaanii. Ergaa siyaasaa qaba waan ta'e jecha ammatti keessa seenuun barbaada. Isaan godina Harargee baa kamtu irra wajjin hojjeta? Kamtu walitti dhiyaata? Isaanii wajjin hojjeta malee Dubaati isaanii ati paartii takkeen nuun jaani bara. Nuti paartii takka jechaa jiranii. ati maaliif hojii si baasarree? Ansanuu miseensa paartii illee miti. Ashama harka funee kabajamtoota daawwattoota keenya Oromiyaa Viijin irraa akkuma kanaan duraatti sagantaawwan haala qabatama hawaasa keenya keessa deemaa jiru irratti qabannee isin dhaaneeti jirra. Guyyaa irraan tanaa nama lama taaneeti jechuun kan sagantaa tana waliin gaggeessinu. Qopheessaan sagantichaan Diinaawul Ahmadii akkasuma waahillee kiyyaa Muheddiin Abdullaahi illee na biratti argama. Haala tibbana biyya keessa deemaa jiruu fi naannoo keessa deemaa jiru qophiiwwan guyyaa kaleessaa irraa tuqee turellee dabalatee waan hedduu kan waliin kaasnee irraa mireennu ta'a baallamni keenya gaa dhuga akkuma sagantaa guyyaa kaleessaatti isin beellame namoota dhimmicha sirriitti keessa beekan qabannee akkasitti walitti deebine isin jee ture har'a kunoo qabannee dhaaneeti jira Muheddiin anaa dhufa. Baga nagaan nu eegansii fi daawwattoonni keenyaas Diinaawul akkuma too kaastee haala qabatama haala waqtawaa biyya keessaa fi alaa irrattis odeeffannoowwan jiran daqiiqaawwan muraasaaf kan daawwattoota keenya biraan geenyu ta'a. Galatoon Murfaadoo mee akkumaan gartee kanaan dura daawwattootaaf kaasee ture isaanillee gartee waan irraa eeganiiti jira. Achumarraa takka jennee eegallu fakkeenyaaf mee osoo haala qabatama konferensii nageenyaa jaamee kan guyyaa kaleessaa godina Harargee baatii fi naannoo Hararii gidduutti gaggeeffamsee itti tarkaanfannee mee haala naannoo Harariitii fi hundeeffamasii akkasuma caasaa bulchisasii irraa waan takka lamaa kaasnu mee naannichi akkamitti hundeeffamtee aanota mee qabdi mee wantoota kanarraa waan takka lama nu kaase hubannootti. Naannoon suni naannolee 11 bara 1987 hundaa'an keessaa san dura gaafa mootummaa cimsaa gaafa naannoleen 14 jiran gaafa Finfinneenis Guraageenis naannoo turan sanitti magaalaan Harar kophaa isii naannoodha turte. Magaalaan qofti? Magaalaan qofti. Daangaan magaalaa yeroo sanii murtaawaadha hedduu xiqqishoodha turte magaalaan amma parsantii 60 ol dabalattee jirti. Lafa baadiyyaa jechuudha. Lafa baadiyyaarraa. Hundanee jaaniitti lafti baadiyyaa araddaaleen 17 araddaa baadiyyaa akkama caasaa Oromiyaatti ganda jennuun kana ganda 17 kan hundanee jaamaniitu Oromiyaa jala bulaa ture yeroo mootummaa cimsaa bulchiinsa godina Harargee baa jalatti jechuudha. Bara mootummaa cimsaatiin booda bara 1987 naannoleen heera mootummaatiin waggaa hundaa'anitti hundanee bifa falmisiisaa ta'e diraamaaleen baay'een dalagamanii godina Harargee bahaa jala bahanii naannoo Hararii jala seenan. Takkaffaa magaalaa sanii hojii walitti hidhata qabanii Magaalaatti dhiyaatan jechuudha. Bittaa gurgurtaan isaanii magaalaa sanii yeroo sanitti wanti yaadame yoo magaalaan jidduu fuudhamee gandi baadiyyaa kun dirree irratti facaafame isaaniifis gaarii miti magaalattiinis waan isii sooru hin qabdu jechuudhaan yeroo sanitti akka gara naannoo Hararii seenu godhame. Gara naannoo Hararii seenu gaa godhamu beellama seenamee jira yeroo sanitti mootummaa naannoo Oromiyaatii fi qaboo yaa irratti addi bilisummaa Oromoo ni jira. Dhaabbanni jaarraadhaan hogganamu IFLOon ni jira. Dhaadiyoon ni jira. Qaboo yaa yeroo san qabame irratti jechuudha. Mirgi Oromoo naannoo sanii kabajame qixxee kabajame qixxee kajuu kun ammallee gaafii kaasaa jira waan ta'eef jecha uummanni parsantiidhaan guddaate amma qabatama amma jedhuun parsantii 80 ta'a Oromoon naannoo san jiru jechuudha yoo xiqqaate. Akkamitti qixxee ta'a
gaafin jettu akkuma jirtutti ta'e yeroo sanitti wanti jaame qixxee mirga harkatanii akka waliin naannoo ta'anidha kan murtaa'e yeroo sanitti. Hundanii wanti jaamatuun aanaadha moo araddaadha moo maali? Maqaan kun hedduun kaafamu dirree xiyyaara aanaa soofii wantoota kanneen kaafamu hundanii kun maali? Amma akka kaafamus hin barbaadamu. Aanaa gaafasii waan nama yaadachiisu jecha. Aanaa bara ce'umsaa waan. Bara ce'umsaa gaafasa Oromiyaa jala ture. Hundanii yoo jaame godina Harargee baatee jechuun maqaan qaba. Tanaaf adda ciraniiti aanaa sadii godhanii maqaan hundanii jaamuun kaafamu. Yoom kaafame yeroo filannoo kana qofa. Boordiin filannoo ammallee hundanii jeegalmeessee jira. Lafa gartee jogolaan ala jiru guututti boordiin filannoodhaa hundanii jeeyyaa. Jogolaan ala hoggaa jettu magaalaa dabalatee hanga har'a seensa magaalaa saniin ala waan jiru magaalaa guutuu dabalatee hundanii jaama. Parsantii 86 lafa naannichaa hundanii jaamuudhaan yaama. Har'aan dhagee gurra kiyyaanii ani magaalaan guutuun jogolattiin fudhadhee ture. Magaalaa hanga jogolaattiin ala wanti jiru hundanii jaamaa jiru. Hundaniin kuni gaafa duraanii godina Harargee baa jala bulaa bara ce'umsaatiin dura jechuudha. Amma as deebi'ee magaalatti dabalame. Magaalatti dabalame. Ayyee akkaataa filannoo amma gaggeeffamaa jirutti hundaneedhaa fi jogola jaaniiti kan qaadamtoota dhiyeessan. Warri hundanee bakka bu'ee dhiyaatuu fi warri jogola bakka bu'ee dhiyaatu baay'inni isaa walqixa. Walqixa. Ayyee. Manni marii naannoo Hararii barcuma 36 qaba. Ayyee. 36 18 hundaneedha 18 jogola. Hundaneen lafa naannicharraa parsantii 86 kan siin jetti. Uummanni parsantii 86 lafa 86 irra jiraatu uummanni parsantii 14 irra jiraatu sagalee walqixa qaba. Hanga jogolaa sanii wajjin jechuudha. Hanga jogolaatii fi naannoonni bal'aan sun sagalee walqixa. Okay, wanti kun duba walqixxummaa jedhamee akka sanada bara ce'umsaa kaayamee sanitti walqixa tajaajilamuu qabu waan jaasan guutaa jiraare. Akkuma seera naannoottu akkuma seera idil addunyaatti. Akkuma seera idil addunyaattu namni tokko sagalee takka qabaata. Veetoo voisiin hin jiru. Hin jiru lakkii veetoo voisiin hin jiru. Tanaaf akkuma seera addunyaattu waan nama deemsisaa deemti. San qofaa miti walqixxaachuu qofaa miti bara. Pirezidaantiin hanga san keessaa malee hin filamu. Hanga jogolaa seeraa bee jira. Hanga jogolaa sammuu. Warri jogolaan ala jiran kun lammiilee miti. Jogola fuuldura dhaladhee dandeettii fedhee hoon qaba. Addunyaa sana bulchuu yoon danda'e naannoo Hararii pirezidaantii ta'uu hin danda'u. Seera naannichaa na dhorka. Seerri kun hoggaa baafamu maa irratti hundaa'ee baafame jechuun dhaabbanni adda bilisummaa Oromoo kan yeroo san ture waan kana quban qabu moo wayyaanee dhiibbaadhaan baay'isee moo maalitti? Erga ABO'nis chaartararraa bahe booda bara 1987tti eega naannoon hundooyte hundaneenis jalatti dabalamee booda seerri kun qabe. Okay, saniif amma hanga jogolaa san keessaa qofaa filame jechuudha. Pirezidaantiin hangas qofa keessaa filama. Warri jogolaan alaa kun lammii naannoo saniiti miti jiraatotaa miti. Laalamma akkas ilaala seerri naannichaa. Pirezidaantii ta'uu hin dandeessu hoggaa jeen. Even Ameerikaan bar Obaamaan dhalataa Ameerikaati miti hiddi isaa Afrikaadha. Hiddi dhaloota isaa Afrikaadha. Garuu pirezidaantii Ameerikaa ta'ee jira. Yeroo lamarra deebi'ee kan filatame. Namni tokko bakka biraatti irraa galullee eega lammummaa biyya sanii fudhatee achitti dhalatee achitti guddatee seerri isa mulqu eenyummaa isaa ilaalee eenyummaan kee baakgiraawundiin ta'e gamana jee dhorku hin jiru. Naannoo Oromiyaa keessatti pirezidaantiin Oromoo irraa ta'uu qabaa jee seera mootummaa irratti hin tumamne hin jiru. Hin tumamne jiraatota naannoolee keessaa. Uummataa filata. Uummata naannoo Oromiyaa filata. Uummanni naannoo Oromiyaa abbicha isa keessa dhalatees. Dandeettii hoogganuu qabaannaan aadaa afaan eenyummaa sabichaa qabanyaan hin filatamtu jee hin ugguru jechuudha. Heerri kun naannoo Hararii qofa jira. Naannoo Harariitti maaliif duba heerri iddoo biraatti dalagusan naannoo Harariitti maaliif hin dalannee daangeeffamu wanti jiru amma gaafii guddaa uummanni kaasaa jiru. Waan kanarratti atilleen akka amma fiinxaaleessaa akka namoota gartee biyya diiguudhaaf uummata san daballeessuudhaaf gartee qabsaa'u bifa saniin jechuudha bifni isaan itti siibsanii. Amma wantoota gartee amma afaan kee dubbatte kan naannoo arraan sirraa dhage dhiibbaan ni jirtii qofa malee wanti dhageenyu rakkoon san qabatama maali waan jiru hedduu hin beeknu. Fakkeenyaaf gaamma sadarkaa gartee naannichaatti nama jogola san keessa dhalate qofaatiitu warra jogolaa qofaatiitu naannicha bulchaa wanti ijoollee hin gaafi. Amma fakkeenyaaf gama biraatiin kanaa jiru qabsee wanti gaafii natti ta'u sabni Argobbaan jiru. Ni jira.
bal'inaan jira. Inni jira bara Oromiyaa keessaa guutuu jira miree saba argobbaa sanii fi sabni Hararii kun sabamoota tokko wal madaalu tokko sabni argobbaa san maaliif naannoo ta'e sabni Hararii kun qofti naannoo ta'e. Fakkeenyaaf amma naannoo Hararii seenaa mootummaa bara dheeraa qabdii fi naannoo ta'e Sinjaan gara siif dhiyeessan. Hanga horgobbaa Itoophiyaa keessa uummanni mootummaa if danda'e kan bara dheeraa mootummaa Islaamaa fudhatee jiru hin jiru. Hangas qaba. Ifaat fudhadhu. Shawaa daayinaastii fudhadhu. Mootummoonni Muslimaa Itoophiyaa keessatti hundaa'uun kan jalqabaa isa seenaa bara dheeraa qaba. Saboonni biraa warri gaafii naannoo kaasaniis ni jira. Ulaagaa san keessa hin seenu. Garuu gara naannoo Hararitti hoggaas deebinu beeki pirezidaantiin dhalootaa mitaqanii jechuun jiru. Jogola bakka bu'ee dorgomuu qaba. Jogola san bakka bu'ee. Bakka bu'ee. Ordiinis amma dhalootaan jogolaa miti. Dhalootaan gursumi. Warra naannoo sana. Oromiyaa keessa dhalatee. Oromiyaa dhalatee. Amma inni duba Oromiyaa bakka bu'ee dorgomuu hin danda'u. Oromiyaatti ni danda'a. Sirri danda'ee Oromiyaa keessa dhalatee guddatee. Naannoo Hararitti amma Roozaan itti aantu pirezidaantiiti. Garuu pirezidaantii ta'uu hin dandeessu seerri mootummaa dhorkee jira. Dubaree amma ordiin gursumi dhalatee jogola bakka buufamee dorgoma. Namni biraa akka jogola bakka buufamee dorgomu carraan hin laatamuuf ture. Maaltu jira seeta? Hundanee fi jogolaa jira jennee boordii filannootiin kan filamu. Bakka bu'oonni mana marii hundanee fi jogola. Jogolli bakka lama qoodama. Jogolli iyyuu hajaamu jira. Filannoo addaa. Jogoluma san keessa. Jogola keessa. Filannoo addaa kun barcuma 14. 18 irraa 14 filannoo addaa jaama sabaan Hararii yoo taate malee 14 kan irratti dorgomuu hin dandeessu. Daangeffama qaba jechuudha. Daangeffama qaba jogoluma keessattuu. Afur ka addaatiin alaa jira sabni biraa ta'uu ni danda'a. Ta'uu ni danda'a. Garuu qabatama jiruun hin ta'u. Achuma keessattuu. Seerammoo hin dhorkine nama afur jechuudha. Nama afur. Afran kun pirezidaantiin ta'u jogolumaa filame. Jogolaa filamu danda'u malee garuu pirezidaantummaan filamuu danda'u. Warri pirezidaantummaan filamu. Kun afran qofa jee seerri kaa'ee jira. Kun afran keessaa hin jira seerri. Amma waan addaati meeqa haasoo hoggaa nuti haasofnu akka haasofni keenya jarri silaa beektaa funyaan irratti hin ta'a. Yoo ati isaan biraa akkana baala murattee nu jeesan nu fixan jaanii iyyanii. Amma faayinumaatu raayyaa miidiyaa jaanii ijoolluma taphattoota gartee hararguma baatii warra geexaatii bitanii taphachiisuu eegalanii. Keenyumaatu gartee keenya cabsuu eegalee hoggaa kana jiru fakkeenyaaf ammanni Hararii keenyaa miti jechuudha baanee miti beeku hoggaa siin jiru. Ijoolluma teenya gartee tasilaa kanaan dura rakkoowwan kana rakkoon tun wanti hundeeffamnu kun adeemsa kun sirrii miti jaanii mormaa turanii ta'u ammaan tana si afaan as deebi'anii morma sirraa muranii morma saree si kaa'oo fa'aa waan adda addaa fa'aa sitti dalagan beektaa faashina dur dabre tokkoon jechuudha faashina bara gartee muummichi ministeeraa aangoon qabatanii ta'u. Ijoollee jallaabaa fidanii kallattiidhaan mannaaraa keessaa guuranii fidanii gara raayyaa miidiyaa fidan kana yeroo keenyaa osoo itti gubuu baanne maaliif hoggaa mormaniis gaafa mormaa turan saniis dhugaa qabatamaa qabataniiti miti. Ammallee dhugaa miti. Ammallee dhugaa qabatamaa qabataniiti miti. Nuti takkaffaa wanti asirratti an dubbachuu barbaadu hariiroo saba lamaan irratti tolchee dalagamuu qaba. Siyaasaan oli kun. Uummanni lamaan uummata waliin jiraachaa ture. Uummata dhiigaa fi lafeenis wal keessa seenee jiru. Uummata adda bahuu miti. Uummata kana tapha siyaasaatiin fedhii siyaasaatiin addaan muruun hin barbaachisu. Warri uummata kana adda ciru jiru warra isaaniin daldalu jiru daldala siyaasaatiin warra aan siyaasaan hin barbaadu jiru naannoo san irratti bakkuma feetetti jechuudha. Gaazexeessaadha odeeffannoo kan nuti. Warra bolola aangoo qabu jaanii abbaasa dhawan deemaa. Aangoo hin barreessi hin beekuuf fuulduraas hin baru. Warra siyaasaa aangoo barbaaduutu saba adda cira malee odeeffannoo wanti saba tokkoomsu maali ija ol qixaan wallaalu obbolummaa dhugaa irratti hundaa'e. Obbolummaan dhugaa ansiin gabroomsa ati naa gabroome jechuudha miti. Waliin bulle waliin jiran bakka tana dhugaadha sitti dabreetiin jira. Bakka tana haqa qabda. Maaliif? Heerri bara 1987 ba'e yoo kan mirga uummataa dhiibu taate warri ammaan tana aangoo irra jiru dirqama qaban waan san sirreessuudha. Tan duraa seera.
Lammaffaa seerummaan jallaan sunuu akkamitti ba'ee lafa qabachuu jira. Hoggansi naannoo sanarra jiru lakkoofsa biraa banateeti keessaan nu qunnamee quuqaa isa jirtu nuti himachuu jiru. Hoggansi olaanaa. Saniifuu rakkoon isaanumarraa'u keessattuu ijoollee Oromoo achi hogganu jirtu gabrummaa addaa uummata ol isaanirra jirti. Dubbachuu hin dandeenye dura ta'anii. Fudhataniitu moosan jechuudha. Fudhatanii san. Ka dubbatee aboo bulchiinsi kun badhaadhina hojii walitti hin deemu bulchiinsi jedhee miseejii ergee mana murtiitti deddeebi'u jira. Jecha tokkicha kana. Mootummaa bakka buute kanaa hoo sirnaan gaggeessaan jirtu adeemsa kee wal faalleessa nama wal faalleessaa adeemsa badhaadhinaatti hojii adeemsa kee wal faalleessaa jee miseejii dhuunfaa ergee fi mana murtiitti deddeebi'u jira. Pirezidaantii arrabsitee jaamee. Tanaaf gabrummaan maaliyyaa ta'u uummatarra jira. Hogganaan sadarkaa sanitti yoo gabroomu. Galatoomee dhimma kana irra deebinee bal'inaan inni kaasnaa wanta akka kitaaba tokkoon argee sooshaal miidiyaa gubbaarra kan qoqqoodamaa jiru yommuu gongoruu baadhee afaan Oromootiin illee barreeffamee jira. Akka achirra kaa'amee jirutti mootummaa naannoo Harariitii fi uummanni Somaalee daangaa akka waliin qooddachaa turan fi wanti inni ibsu uummanni Oromoo akka gartee babal'atee gara naannoo Harariitti gafface akka gartee jalqaba naannoo Harargee kan keessa jiraachaa hin turredha. Akka inni ibsu jechuudha. Barreeffama isaallee uummannis dubbisuu danda'anii. Dhugumatti naannoo Harariitiif naannoo Somaalee wal daangisaa turanii Oromoon bakka biraa jiru jecha gaffacaate immoo bachuma irratti gartee jalqabumaa uumamanii jiraachaa turan. Jalqaba waa'ee kitaaba sanarratti wanti sirreessuu barbaadu isaa miika barreesse. Inni hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii ture yeroo sanatti. Garuu kallattii liigiin biyyoolessaa Hararii kaa'ee pirezidaantii yeroo sanii Muraad Abdullaadii hoogganummaadhaan kitaabuma kanarratti jechuudha. Hooggansa kanaa achirrattuu barraa'ee jira. Akka naannootti qorannoon taasifamee hayyoota isaaniitiin barraa'a. Hayyoota isaaniitiin. Isaanis ni beekanii jechuudha. Koreen teeknikaa hundeeffamee kitaaba immoo akka maxxanuu godhe hordiin. Ni beekaa jechuudha waan achi keessa jiru hundaa'u. Ajaja isaatiin kallattii isaa pirezidaantiin isa kenneen inni gabbuusee waan kana raawwachiisa. Kanaaf kitaaba jechuurra aayidooloojii isaanii karoora isaanii waraqaa irratti kaayyatan. Kuni Harargee adda qooduudha dura. Akkuma achirratti agarteetti uummata takka galtee dhuftee warra kalee dhufe godhee uummata takka abbaa biyyaa godha. Kitaaba jibbansaan guute. Uummanni Hararii kitaaba kanaa naa barreessaan doonne ni morma dhugaan seeni. Uummatichi ni morma kitaaba kanaa. Maaliif? Eenyummaan isaa eenyummaa saboota achi jiraniitii walitti hidhamee jira. Adda qoodamee halaaluu miti. Abadan dhugaa. Yoo xiqqaate maatii keessaa fira qaba. Namni hundinuu Harariin achi jiru Oromoo keessaa fira qaba. Oromoon achi jiru Hararii keessaa fira qaba. Kanaaf uummata bakka bu'u kitaabichi garee maafiyaa garee hannaaf bobbaate. Saniitu aangoorra turuudhaaf jecha waan san qopheesse. Nu wajji aangoo hin qooddattanii dheenya kana mucayyoon takka dhuftee jette. Naannoon jaalattanuu jibbitanuu teenyaa. Hararii qofaaf bulchaa akkuma naannoo Oromiyaa Oromoon bulchutu Amaarii bulchu Hararii sararummaa bulchaa. Malee dhalattoonni Oromoodhaa kan saba biraa fedhu Hargobbaa haa ta'u fedhu kan fedhe Amaaraa haa ta'u kan naannicha keessa jiraatu uummanni baay'een san aangoo hin suuftanii waan jiruudha wanti isin barreessan. Abbaan biyyaan garuu yaadni isiisan barreeffamni yaadii isinatti hin fakkaatu. Kitaaba kana barreeffamni sunis. Kitaabichi ergaan isaa sani abbaan biyyaa nuhi biyya tana nu ijaare hanga carcaritti hanga cinaaksanitti Harargee lixaa. Lakka hawwiin hawwii fagoo. Takka takkaan doobbaa keessa doobbaan akkamitti akka ijaaramte. Sanirra achirra kaa'anii jiranii. Oromoon jaarraa 16ffaa keessa dhufuun dura jira. Abbaa Bahiree tokko jechaa ture. Zeenaa Ulagaallaa jee kitaaba maxxansee. Dhufuudhaan dura jaarraa 16ffaa dhufuudhaan dura. Achiin dura Harariidhaa jira jechuudha bakka sana. Amma tokkuma torba. Amma tokkuma torba. Akkas jaa kitaabichi.
Sanii fi masgiinni amma tokkumaa fi 500 minaaminoo achi ijaarame jaanii? Osoo islaamummaan hin dhufin. Osoo islaamummaan hin dhufin minaaminoo achi ijaarame jee masgiinni. Kitaabicha irratti Bilaalis warra Harar akka ta'e hima. Bilaal ibn Rabbaa. Jaarraa 14 dura jechuudha. Magaalaan Harar turte. Bilaaluu Harar irraa deemee achi dhaqee akkasitti hima. Kitaabni guututti jetteedhaa fi jibbansaan kan guutame. Uummanni Hararii seenaa qabaa, seenaa bareeda qaba. Waan jetteef gaanitti hin gaafata uummanni duraan dubbii ta'e gurra qabee fiigaanii irraa muranii haa walii erganii fi isaanii. Mika biraa sagantaan guyyaa kaleessaa dheessa irratti waltajjii nageenyaa jedhamee godina Harargee Baatii fi mootummaa naannoo Hararii jidduutti gaggeeffame. Magaalaa kamitti? Magaalaa Hararitti. Magaalaa Hararitti gaggeeffame. Dhiifama maasitiin jee natti fakkaata. Magaalaa Hararitti gaggeeffame. Waltajjicha irratti gartee ordiinis dhiyaatee warri Harargee Baatis dhiyaatee uummata kana lamaanii kan achitti waliin dhiyaate qaba. Ordiin saganticha irratti afaan Amaaraatiin gartee baga nagaan dhuftan jeeni. Maaliif jeeni miti lakin namni hundi afaan Amaaraa ni beeka. Tana komoon immoo bara gartee afaan namaa idiitu wal bira hin jirru. Warri Harargee Baaman talata akka hoggantuu waajjira daa'immanii fi dubartootaa natti fakkaatti adde faayota jedhamtu. Akkaataan gartee isin itti naannoo Harariitti ibsite akka waan naannoon Harariidhaa magaalaa guddittii godina Harargee Bahaa taatetti ibsite ammallee misoomaa illee godinni akka godina Harargee Bahaa hin jiru itti ibsite. Koriidar limaatii misooma koriidaraa kan amma biyyattii keessatti hojjetamaa jiru kana mootummaan naannoo Hararii kophaa dalage moo godina Harargee Baatii wajjin walitti dalaganii isin himte? Ergaa siyaasaa qaba waan ta'echa ammatti keessa seenuun barbaadu. Maaliif warra biyya keessa jiruuf dhiibbaa ta'uu danda'a. Namni dhageeffatee haa hiikkatu. Garuu dhugaan sagantaa sana wajjin wal qabatee jiru maali? Warra wal shakku lamaan. Godinni Harargee Baatii fi naannoo Hararii. Jarri naannoo Hararii shokomsaa takka ta'e shokomsamtu warra godina Harargee Bahaa nurra kaasaa jiran iyyatan. Godinummaa Harargee Bahaa kan jiraatu shakkamaa dha. Hedduu shakkama. Isinii qorannaan yeroo hedduun irra gaggeessaa turan. Atirammoo? Isaanis ergeera. Yeroo takka yeroo maayyee hidhame mana hidhaarraa na baasanii hoogganaa siyaasaadhaa tokkoo fi abbaa alangaatii fi poolisa turanii. Jechuun nama siviilee jechuudha. Dhimma qorannaa yakkaatii fi seeraa wajjin waliin qabanneetu waliin dhufee na qorate. Hooggansa Harargee Bahaa keessaa eenyutu kallattii isinii kannaa jira? Ergama eenyutiin? Hooggansa Harargee Bahaa kan magaalaa san keessa taa'ee uummata hoogganaa jiru miti. Isaanuma baana. Isaan keessaa eenyutu akka naannoo Hararii diidaniif ergama isin kannaa jiran? Lakkafaan naannoo Hararii diiguudhaaf hin hojjenne. Lammaffaa ergamaa isin qabu. Yoon ergame silaa isiniif hin ergama ture. Isin wanti irra walditu jiru isin ergamuu diduudha. Ergama namaatiin hin hojjetu. Siifinaan godina Harargee Baatii fi isaanii godina Harargee Bahaa kamtu irra wajjin hojjetu? Kamtu walitti dhiyaatu? Isaanii wajjin hojjeta malee. Paartii takka hin hundaani bara. Nuti paartii takka jechaa jiranii. Ati maaliif hojii baasarree? Ansanuu miseensa paartii illee miti. Eenyu hojii hariiroo qabda tokko wajjin qabu. Bilbila kee keessatti bilbila miskiitu argamee jira. Miskiin tamii? Bulchituu godinaa jechuudha. Kan inni hidhame guyyaa iida lammaffaati. Gaafa soomanni seennaatiin bageetti siin ga'e bilbilee jeen. Isin wajji waliin bilbiluunu hangam takka akka ol shakkan si garsiisaa beeke. Isiidhaaf maa bilbiltaa? Bilbilli simaa bilbila keessa mul'ataa? Keessaan mul'ataadha. Isiin magaalaa san keessa akkaataan isin itti jirtu bifa shororkeessummaatiin jirti jechuudha akkaataan isaan si gaafatan. Godinni Harargee Bahaa akka waan godinni Harargee Bahaa naannoo Hararii diiguudhaaf humna itti bobbaasuu takkatti kanaasoon. Gara sagantaa kaleettiin sii deebi'a. Odeeffannoon harkanne akka agarsiistutti mormii dhiyeenya kana itti ka'aa turte guututti warra godina Harargee Bahaa hoogganu kanaatu harka keessaa qabaa jedhanii ijaatan. Hooggansuma godina Harargee Bahaa kan magaalaas keessa taa'ee uummata hoogganu kana. Muummichi ministeeraa Harargee yeroo daawwatanitti misoomaan walitti hidhamuu qabdanii. Magaalaan Harar misoomte ergaan isaanii
kallattiidhaan wanti si garsiisu ergaa sirriiti. Magaalaan Harar misoomtee achi Waleemboon bakka san jirtu yoo misoomuu baatte Hararii bu'aan isin fiddu hin jirtu. Waleemboon misoomtee yoo Harar misoomuu baatte Hararii yoo misoomuu baatte bu'aan hin jirtu. bu'aan hin jiru jechuudha. Akka alli fokkotee manni keessi bareeduuti. Tanaaf misoomni naannichaa wal qabachuu qabaa ergaa jettu dabarsanii turan. Naannoon Hararii bareeddee godinni Harargee ba'aa kanaan isan jiru magaalaa takka hin qabu, tartiiba hin qabu, misooma hin qabu, akka hin qabu. Baay'ee yoo dhugaa dubbanne godina Harargee baatu koriidararraa hojjete. Abbaan fedhaa jaalatu abbaan fedhaa jibbu wanta na dhugaan. Godinni Harargee ba'aa sirrii hojjetu. Magaalaan Harar xiqqishoodha. Guututti hojii hojjetamtee parsantiin 90 dhumte dura. Magaalaa keessi waan dura hojjetamtee jirtu xiqqoodhaasi. Xiqqoodha. Daandii asfaaltii tokko qabdi. Daandii asfaaltii tokkicha irratti manneen gamooleen ijaaramanii jiranii ifaa xixiqqaa tokkoo fi lafa citaa hanga tokko yoo keeyse. Bareedde. Duraanuu bareeddu. Duraanuu bareeddu. Oromiyaa guddoo tana laaliiti. Misooma irraa eegamu laaliiti. Baay'ee baay'inni ol qixa naannolee lachuu. Namni gatii maallaqaa ramadamuun laala malee. Humna uummataatiif humnaan madaalchisaree baay'ina uummataa madaalchisaa. Amarree akkaataan itti lakkoofsi baajataa ramadamu baay'ina namaati. Baay'ina uummata irratti hundaa'eeti baay'inni ramadamu. Tanaaf nama tokkoof gatiin Oromiyaan ramadamuu fi gatiin nama tokkoof Hararii ramadamu wal qixa. Oromiyaan misooma guddaa kana qabdi. Naannoo Hararii baadiyyaa waan jaaniin misooma takka hin daleetu. Magaalaa muduraan turte irratti deebitee manneen haakamaa guutuu ijaaramanii dhumanii jiran. Durumaa takka hin ijaaramu. So baajata guddaadha qabdi. Even ijoollee arraba irraa qolan muratiin tanama arrabsiisu tana baajata isaan ramadanii qisaasu jiran saniin sun sila Oromiyaadha keenya. Yoo xiqqaate karaa tokko ni daleessa. Hojiin hawwadaayii fi maayaa keessatti dalagamte hojii guddoodha. Magaalonni garuu babal'aa waan ta'aniif. Magaalonni babal'aadha. Ammaas misoomni kanaan durallee sirriitti hojjetamne waan ta'eef guddaa keessaa humna guddoo fe'isa. Harar keessaa immoo durumaanuu barmooyyaanutu magaalaan akka magaalaatti waan toltee bareeddee jirtu xiqqoo xooyinaan ifumaaf bareeddi. Kana amma booyyii bishaanii takka baqeessitee bareechuudhaaf baay'ee guddaa si gaafatti. Hoggaa daleeddee fixe immoo waan hin dalagamin fakkaate jechuudha. Gara dubbii ta'eettiin si deebi'a muummichi ministeera akkas jaanii turanii. Gaafii amma uummanni irra kaasaa jiru tana kallattiidhaan fuudhaniiti yaada sanii wal qunnamsiisan. Kun hojii misoomaatiin walitti haidhamuu jaame san godina Harargee bahaa diiganiiti naannoo Hararii jala naquu deeman jaaniiti duula nu rabbananii. Warri duula kana nu rabbansiise godina Harargee bahaati jaanii hanga federaalaa dhaqanii iyyatan jechuudha. Iccitiin sagantaa san duuba jirtu ta'a. Sanii fi obbolummaa jabeessuu jaalladhu. Jarri kunis baarakaan dhufanii hojii lakki nuti akkana keessa hin jirru. Lakkaa wanti intalti gartee jaalala ordiin akkasitti ibsitee boodarra gartee dhiirti teenyallee akka nurratti hin fuune goonee jirree gartee waan ta'e. Lakkaa waan olirratti himannaan galtee fi muddamanii akkasitti jechuudha. Muddama sanirraa jechuudha. Yoo dhugaa dubbanne hariiroon obbolummaa hedduu barbaachisa. Ummata walitti hidhuudha warra siyaasaatii miti. Obbolummaan miskii fi ordiin caalaa ummata barbaachisa. Ummata waliin jiraatu san. Ummata walirraa fuudhee walirraa dhalee jiru san. Ummata san walitti hidhuudha. Dur amantii walitti hidhaa ture caalatti. Barnoota irratti waliin baratanii barnoota amantii sheekotiin Hararii deemtee baadiyyaa keessa barsiistii. Warri baadiyyaa dhufee magaalaa Harar keessatti barataa. Hariiroo liinkeejii siyaasaa kan ta'een kan hawaasummaadhaa kan amantiidhaa jabaatu ture. Liinkeejiin sun amma adda citaa adda fagaachaa wayita dhuftetti warri siyaasaa jidduu seenee guututti haa ta'an mure. Fedhii isaanii roogalachuuti gamalachuuti warri jiru warri siyaasaa. Gamalachuuti warri jiru. Gara Oromootiinis warri jiru tokko tokko onnee horatu. Gaafii silaa mirgaa san bira dabaree sabata godhata kunis. Azjala dhokata. Gaafii mirgaa kaasuun sirriidha. Nutis kaasaatuma jirra san. Garuu gaafii sanii miti inni wanti inni deemuuf siyaasaa aangoo bakka barbaada deema. Kadamanaan jirus
saba dahoo godhateeti kunoo nuti saba xiqqaadha. Isarratti gaafii qabdee beeka. Nama zallaminii isaan jechuun jirta. Saba xiqqaarra nu kaanii jiranii nu dhabamsiisuu deeman jaa. Inni aangoo dhabuun sabni dhabamuu ta'a. Annoo walitti hin dhufu. Waan adda addaati kun. Aangoo isaa san sabatti hidha jechuudha. Yoo ati aangoo isaa to'ite saba balleessu deemanii Saba balleessuu deeman siin jaa. Namni Oromoo tokko saba Hararii gaafii kaasu hin jiru. Uummata kana jechuun uummanni naannoo san jiraatu uummata gartee innaa wal fudhatan keessa bifa guddifachaatiif moggaafotaatiif maaliif uummata tokko ta'e uummata afaan tokko beeku. Uummata amantii takka qabu. Uummata gartee istaayilii jiruu isaatii fi aadaa wanti isaa hundi tokko ta'e uummanni kun addaan buqqaasee jiraachuu hin danda'u. Yoomiyyuu taanaan namni gartee keessattuu Oromoo Harargee ta'ee sabni Harariitiif nuti addaan buqqa'uu qabnaa namni jedhu nama jireenya Oromootii fi Hararii hin barbaanne kun. Maaliif uummanni lamaan qaama tokko. Jaalala naannicha hawaasni naannichaa walii qabu irraa ka'eetis hedduu wal keessa ni jira. Waliis fuudhanii walirraa soranii lafaas walii kananii waa hedduu walii kananii jiran. Uummata kana addaan muruudhaaf taphni siyaasaa taphatamu kun irra deddeebi'ee akka gartee namni tokko tokko akka rakkoon uummata gidduu jirtuutti fudhatuu taasisa. Amma konferansii guyyaa kaleessaa dhiyaate irratti himata san gartee himata olii gana san dho'isuudhaaf jecha waan hedduu taasifame gama Harargee baara. Gama naannoo Harariitiin ammoo abbaan himata haa hedduun haasa'u abbaa araarfatu taasifame hedduutu haasa'ame. Kanaa wajjin wal qabsiisee. Dubbii ta'e irratti osoo tanarraa hin baane Jawaar Mohaammed yeroo hedduu jecha tokko dubbata. Jaarraa 16ffaa keessa gaafa humni Oromoodhaa jabaattee mootummoota gartee hanga Gondaritti gamanaan hanga Somaaliyaatti mootummoota jajjabaa ja'aman hunda cabse. Hararii maaliif dhiise? Uummanni Hararii amiiraan bulaa ture yeroo sanittis. Walii galteedhaan uummata kana hatiisaa ture. Heera osoo hin ta'in walii galtee obbolummaa Hararii fi Oromoo waliin qabaachaa ture. Lakki isiniif bulchaadha. Sirna keessan ifiin bulchaa. Nutis gadaa keenyaan bulla. Obbolummaan waliin jiraanna. Yoom jechuun waggaa 500 dura uummata walii galtee tan waliin qabu. Gaafa Turkoonni dhufan Turkoonni magaalaa Harar qabachuu dhufan. Osoo Harar hin gahin Oromoon dagaa afaan baatee namni hedduun itti wareegame jechuudha. Uummata kana nu bira kuttanii hin tuytan jaanii. Dura nuti dhumneet uummata kanatti dabartanii jaaniiti. Gameeyyiin Oromoo hedduun dhumte jechuudha. Uummata kana tiisuudha jecha. Uummata akkatti obbolummaa waliin qabu. Gamanaanis jibbansa gareen jira akka hoggaa hedduu sharrabsu. Jarjaraan. Seenaa hin beeku ta'a. Seenaa yoo qorattee ilaalte uummanni kun lamaan uummata waliin jiraate. Uummata irratti miti gaafa hin jirus. Miidhamuu suniin miidhamu jira nama. Dhugaa. Uummanni Hararii yoo dhugaa san dubbanne namarraa dubbatu illee hin qabani. Hararii keessatti investi godhuu hin dandeenye garee maafiyaa tana warra dhiyaatu malee. Uummanummaan Harariitu moo? Naannuma isaanii tana keessatti naannoo tana keessatti warra garee maafiyaa tan biizinasiileen hedduun achi keessa sosochoo'aa isaaniiti. Kanuma garee maafiyaa tanaatti maqaa nama biraatiin godhatanii malee. Hojii investimentii guututti hojii koriidaraa tan ifaa kadeessuu isaanii. Ifaa kadeessuu obboleessa pirezidaantiiti. Dhaabbanni konistiraakshiniidhaa guututti hojii koriidaraa tana fudhatee dalagu itti gaafatamaa itti aanaa itti gaafatamaa wajjira paartiiti. Garuu maafiyaa tana guututti maqaa investimantiitiin wanta godha malee uummatichi kaan gursum dhaqeeti investi godha. Kaan dadar dhaqeeti. Kaan burraayyuu fi sabbataa dhaqeeti. Bakki seef isaaniif taatu Oromiyaadha. Maaliif? Uummatuma isaaniitiif. Uummatuma isaaniitiif maaliif uummata Oromootti isachitti. Tanaaf sabni lachuu waliin miidhamu jiru malee gareen maafiyaa gareen apartaayidiidha namoota muraasaan hoogganamti. Gubbaa hoggaa laaltee nam 3-4 hin caalanii yoo akkam guddate warra 14 jogola keessaa wal fillee jedhee dhufu kan uummanninis kuman qabu uummanni isaan filus hin jiru. Tanaaf hariiroon uummataa keessatti abbootiin amantii ammaa sarara wanti inni hin dhaamu qabu. Abbootiin gadaa tapha jara siyaasaa kana dhiisanii uummata lamaan walitti hidhuudha. Uummata obbolaa kana walitti cimsuudha. Akkuma dur gaddaa fi gammachuu waliin qooddachaa turanitti aruuzaa fi yoo yaadatte Rabbi Raaxmataa godhuu isaan lachuu akhiramanii jiranii Sheekh Ahmad imaama masgiichummaa hoggaatu Sheekh Adam Tuulaadhaa
osoo dhukkubuu umrii saniin dhufanii qabrii isaanii irratti hirmaatanii biyyee takka illee taatu darbachuun qaba. Uummataaf barumsa dabarsuudhaaf malee Dandeettii miti yeroo sanatti. yeroo sanitti dandeettii miti. Ulamaatiin hojii akkasii dalaguudha qabdi. Hojii uummata kana walitti hidhuu dalaguudha qabdi. Tapha siyaasaa eeysaawuu isaan hin geessu kun. Tolee galatoomii ulfaadhoo kabajamtoota daawwattoota keenya egaa kurfaa'uun guyyaa irraan tanaa isin biraan geenye kan hanga ammaa daawwattaa turtu akkana fakkaata. Inshaallah rabbi sagantaa itti aanu irratti dhimmoota jajjaboo keessattuu waa'ee abbookamuu isaatii wajjin wal qabatu wantoota kanaan dura keessa turteetti jira. Waan sanii irratti deebitee irraa haasoo nu ta'a. Ammallee qabxiin jabduun biraa waa'ee lola Tigraay kana. Lolli Tigraay akka malee dorrobee jira. Naannoon Tigraay foolattee dabalatee aduu guyyaadhaan gartee aangoo mootummaa naannichaa irra deebi'ee fonqolchuma mootummaatiin qabatee jira. Muummichi ministeeraa garuu dhimma kanarratti hedduu gartee hanga ammaatti ibsan baasnee mootummaa federaalaa irraa qusachaa jira. Waan kana bal'inaan irra deebinee gartee sagantaa itti aanutti kan isin biraan geenyu ta'a. Qopheessitoonni sagantichaa ani Diinaa Wal Ahmadiin ture. Muhiddin Abdullaahiiti. Sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti nagee rabbii keessa nu jiraadha. Oromiyaa Viijin Miidiyaa sabiskiraayib godhuun dagatinaa nageetti.